Shamarka fuudhee jalatamtoota kabajamtoota hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo baga nagaa taatanii har'as viidiyoo haaraadhaan gara mana keessanii dhufeen jira. Yeroo jalqabaatiif warri gara mana kootii dhuftan yookiin immoo gara viidiyoo kana argitan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Akkasumas immoo mallattoo bilbila gadhuquudha. Yeroo hundumaa viidiyoon atattamaan akkasiin bira ga'u godhuu hin dandeessu. Yeroo baay'ee waa'ee shamarran biyya Arabaa akkasumas waa'ee rifeensaa akkasumas immoo waa'ee jaalalaa wanta adda addaa experience in jireenya kiyya keessatti qabus hundumaa share sinifan godhaa jira. Baay'een keessanis chaanaalii kiyya subscribe gootanitti fayyadamaa jirtu galatooma. Viidiyoo hojjechuun qofaa miti kan wanti hin qabu jechuudha. Viidiyoo hojjechuu qofni hiikan qabu. Yoo namni ilaaluu jiraate nama hedduun ta'e namni lama wanna isin jettan kana hubatee yoo isin itti fayyadame waan akka namni hedduun isinitti fayyadamaa jirutu isinitti dhaga'ama jechaadha. Keessattuu warri koomentii naa barreessitan maqaa keessanii miifixu guddaa isin galateeffadha isin jaaladha dhugaa isiniin jedhaan. Baay'een isaanii jechaan ani TikTok irratti jedhu wanta adda addaa fudhatanii asuufni kiyya agas maras isaanii fudhataman qabu jechaadha. Garuu qoosa baay'isee kan durbadhu jechuudha gara TikTokitiin jechuudha. TikTokis dursaayyuu kan qoosati madda qoosati. Qoosa wanti achirraan daddarbu wanta qubna gara haasa'uudhaaf yookaan immoo wanti tokko ergaa tokko namatti dabarsuudhaaf hin ta'u. Akkuma beektan yoo dheerate daqiiqaa 3 viidiyoon isaayyuu namni hedduun hin ilaalu yoo daqiiqaa dheeressitanii jettan jechuudha. TikTok irratti daqiiqaa muraasa yookiin immoo seekendii 15 waan akkasitti kan isiniif intini jedhu jechuudha isiniif ilaalamu. Kanaafuu yeroo baay'ee gara TikTokitiin wanti nani dabarsuuf gara YouTubetiin wanti nani dabarsu garaagarummaa guddaa qaba jechuun barbaada. Gara TikTokitiin wanta adda addaa jedhetan qoosa. Sababni isaa TikTokiin qoosa jechuudha. Bakka sanitti kan katamaa sanarratti wanti adeemsifamaa jiru wanta qoosa wanta kolfa wanta adda addaa wanta gaggabaabaa waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu garuu keessa gadi buutanii immoo barumsi nani jedhu kanarraa waan tokko waan barattaniif baay'ee natti tola galatoomaa isiniin jedha. Egaa gara akka viidiyoo kiyyaatitti yeroon darbu har'a jechuudha. Shamarranii fi dhiironni garaagarummaa isaan qaban akkasumas immoo yeroo baay'ee jaalalaan kan miidhamaa jiru shamarran maaliif sababii kana ta'e maaliif nuti yeroo hundumaa akka dhiirota maaliif hin taane dhiirota irraa maaltu gargar nu baase maaliif dhiirota duuba kaa'atti shamarran dhugaa isiniin jedha yeroo baay'ee argitanii ta'uu danda'a. Nuti jarjarree jaalannaa dhiirota yeroo gabaabaa keessatti jaalallee shamarran qabuu danda'a jechuudha. Sobaan amansiisuu danda'a. Dhiirri tokko akkuma isiniin jedhe yeroo baay'ee siniif dabarseen jira viidiyoo akkanaa jechuudha. Yeroo baay'ee shamarran biyya Arabaa keessattuu shamarran biyya Arabaa kan jaalalaaf gaafatu jechuudha. Dhiira akkamii seetan? Dhiira Feesbuukii fayyadamu, dhiira sooshaal miidiyaa seeraan fayyadamu jechuudha. Dhiirri sooshaal miidiyaa fayyadamu immoo biyya keessa taa'ee jechuudha dhiira hojii hin qabne. Dhugaa isiniin jedhaan. Hundumti keessan akka barattan kalees dogongora kalees obboleewwan keenya dabarsanirraa akka barannu barbaada malee hundumti keenyayyuu wantuma tokko akka raawwannu barbaadu jechuudha. Maalidha? Kalees namoonni baay'een dogongoranii jiranii namoonni baay'een irraa qarshii isaanii nyaatamee jira. Namoonni baay'een kirooloksii dhuguudhaan of ajjeesuudhaan miidhaa garaagaraa ofii isaaniitti irratti raawwachaa kan turan arginee jira jechaadha. Har'a immoo akkas ta'uu qabna. Nuti namoota kaleessa sanarraa baranne har'a nuti jijjiirama argisiisuu qabna. Ani argaa hin jira isinitti maan jira waan tokko akka irraa barattan hin barbaada jechaadha. Yeroo baay'ee online irra yeroo isin seentan namoonni isin takataatalanii jechuudha. Hojii kanaaf duwwaa kan ta'antu jira jechuudha. Waa isin ajaa'ibu keessa mana kireeffatanii wifi bitatanii hojii kana duwwaadhaaf kan ta'an jira. Namni tokko jechuudha nama 10 ol kan janu jira jechuudha. Maqaa Facebook isaa akkaawuntii jijjiiree bilbila tokko fayyadama. Akkaawuntii 10 ol Facebook banata. Footoo nama biraatirra kaawwata. Namoota hedduu jana shamarran hedduu jana jechuudha. Shamarran kanarra qarshuma nyaatu mana damooza isaa kaffalataa nyaata isaa danda'ate ispoortii hojjetee of bareechisee deema dhiironni jechuudha. Dhugaa waaqayyoo soba jechuu dandeessan. Nama meeqaaf meeqatu jireenya akkanaa keessa jiraachaa jira jechuudha. Keessattuu waxaatiin hojii hin qabne yookiin dargaggoon hojii hin qabne jechuudha. Hojiin isaanii kanadha.
mana nama lama nama sadi ta'aniiti yookaan waan sin ajaa'ibu keessatti jechuudha. Ilaa nama guguddaallee of keessatti makaniiti kan isaan hojii akkanaa hojjetan jechuudha. Gaafa jaalallee kiyyaa ati jaalallee kiyyaa qarshii naa ergi lafaan bitaa manan ijaara maaloon godha jecha qarshii irraa fudhachaa waan sin ajaa'ibu gaafa isheen maatii keetii wal na barsiisii obboleewwan keetiin na barsiisii gaafa isheen jettuuni obboleewwan isaa godhee hiriyoota isaa barsiisa jechuudha. Isheen obboleettii tiyyaa isheen obboleessa kiyya inni obboleessa kiyya jedhee ishee barsiisa ishee isa wajjin hojjettu Facebook irratti isheen illee shamarran isaa wajjin hojjettu isheen immoo dhiira biyya adda addaa jiran dhiira Ameerikaa jiran dhiira Awurooppaa jiran dhiira biyya Arabaa jiran janajjanti akkaawuntii garaagaraa banattee suuraa ishee irra kaawwattee jechuudha. Namoonni baay'ee fi baay'een jechuudha. Isin meebi suuraa isaa argeen jira nama akkana fakkaata jechuu dandeessaati. Waan sin ajaa'ibu be waan sin dhibu dhugaa waaqayyo amma maaltu kaname namooti kana hojii kiyya jedhee hojjetu jira jettanii yaaduu hin dandeessan jechuudha. Maaliif shamarran biyya Arabaa keessattuu hojii keessan humnaan hojjettanii isin hojii keessan hojjettanii qarshii argattan waan ta'eef namni waan akkanaa hojjetu jira jettanii yaaddan. Garuu namni akkanaa jira waan isin ajaa'ibu jechuudha. Gaafa isheen maatii keetii wal na barsiisi mana ijaarraa birrii hagansii birrii haganaa ergi gaafa jedhuun jechuudha. Isheen immoo yoo maatii keetii wal na barsiisettuuni namoota bitan dhaqaniis ni galee miti namoota manuma isaanii wajjiniin mana isaanii geessanii jechuudha. Birrii ammanaa siif kennina jaalallee qabu takka akkasuma jedhaanii jedhee namoota Oromaa jechuudha. Nama isan beekne amansiisa sin ajaa'iba. Inna wanta sin yaaduu hin dandeenye jechuudha. Wanta sin yaaduu hin dandeenye godhan dhiiroon. Kanaafuu dhugaa siniin jedhaani. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Kanaafuu please of eeggannoo godhaa keessattuu warri shamarran biyya Arabaa teessanii jechuudha. Dhugaa siniin jedha. Biyya Arabaa keessatti baay'een isaanii kan wanti rakkoon akkanaa irratti mudatuna sammuu kiyya dhukkube gaafa waan akkanaa dhaga'u dhugaa siniin jedhaani rabbi. Maaliif shamarran lapheen isaanii baay'ee sisiidha yookiin immoo bakka haphiidha. Jaalalaan qabamu daddafanii tokko. Sababa kanaaf jecha jechuudha. Sababa jaalalli ishee qabeef jecha maal godha akka isheen birree ergituuf waan sin ajaa'ibu jechuudha. Gaafa kaani online irratti argamee erga jaalala isaatiin qabamte booddee irraa baduu jalqaba online irraa jechuudha. Gaafa online irraa badee isheen immoo isa dhaqe maaliif badeettee barbaadde. Yoo tan yoo dhufu maal jedhan abbaatii wanta kana warra sinii qunname please sinan jaalladha please obboleewwan keessan akkanatti gowwoomaa jiraniif jedhaati comment irratti naaf barreessaa dhugaa siniin jedhaan. Inna maal jedha guyyaa 3 guyyaa 4 badee dhufa. Gaafa dhufu maal jedhan harmeetii yana jalaa dhukkubeedhaan yookaan immoo abbaa kiyya yana jalaa dhukkubeedhaan yookaan immoo hojiitu na jalaa tabalaasha'ee konkolaataa kiyyatu wayitti bu'ee qarshii ammanaa na barbaachisa bilbila kiyyatu na jalaa badee yaa rabbi gonkumaayuu sin amansiisa jechuudha. Wanta sobaatti sin amansiisa bar wanta sin ajaa'ibu keessatti jechuudha. Anna ani dhugaa sin ani na qunnamee beeka waan akkana bana garaachillee ani na qunnamee beeka jechuun ani qarshii itti ergee maal miti namni akkanatti wanta akkanaa keessa hojjetan jechuudha. Anaan jananii beeka. Ana guyyaa torbe yunguutummoo anaan harmeetii yana jalaa dhukkube naan jedhee gaafa friend isaa gaafadhee jedhu mucaan harmeeyyuu miti homaayyuu hin qabu jechuudha. Waan sin ajaa'ibu keessatti. Baay'een isaanii akkanatti kun hojii kiyya jedhaniituma galgana amma ganamaatti kan hojjetan jiran guys. Innaa of eeggannoo godha. Shamarran maaliif dhugaan jedhaani rabbi maaliif akka dhiiratitti nuyi kostor jechuudha maaliif akka dhiiratitti nuyi lapheen keenya nama hundumaaf bitam maaliif namoota hin beekne irra jaalalli nu qaba dhugaa siniin jedhaan eenyummaa isaa kan hin beekne birrii na ergi akkanatti miti be amma odoo namni zim jedheetuma birrii naa kennime siin jedhee sababa gaafatta sababa maalitti fan birrii sii kenna siifan hojjedhaa jettaan kuni garuu akkamitti seetan kan sin gaaftu harmeetii yana jalaa dhukkube bilbila kiyyatu bade laaptooppii kiyyatu cabe makiinaa kiyyatu nama wajjin waldhee wanta akkasii sinitti odeessa jechuudha. Kanaafuu gonkumaayuu amanuu qabdan. Hojii kiyyaaniitoo isaan biizinesii isaaniitiif sobaa jiru waan ta'eef jechuudha. Of eeggannoo akka gootan hunduma keessaniif asinii dabarsa.
Please viidiyoon kun namoota biraallee fayyada hin beektu shamarran hunduma bira mudannoo jirudha kun waan ta'eef jechuudha hundumti keessan hubachuu beekuu dandeessanii kanaafuu shamarran hunduma biraa kanaaf ga'uuf viidiyoo kana share naaf godha like naaf godha si'an galateeffadha waan jaalatanii too ilaaltanii fi nagaan turaa of eeggannoo godha wantoota akkanaatirraa please of eeggannoo godha.